Yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii 78ffaa Niwuyoorkitti taa'amaa jiruun aangawoonniif bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa wantoota ardii Afrikaaf ni fayyada jedhan dhimmoota hedduu kaasanii akka dhaga'amu taasisaa jiru. Ergaa yaa'ii kana irratti dabarsaniin wantoota ardichaaf qormaata jabaa ta'an keessaayyuu kanneen akka jijjiirama qilleensaa, sirna faayinaansii madaala isaanii eeggan, rakkoo hiyyummaaf walitti bu'iinsaa kaasaniiru. Aangawoonni biyyoota Afrikaa hedduun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ofiisaa sakatta'uun rakkoowwan hojimaataa jiran akka sirreessu kan gaafatame yoo ta'u, mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Afrikaan teessoo dhaabbii akka qabaattuuf hunduu sagalee dhageessisaniiru. Dura ta'an yeroo gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Komoros Azali Assoumani dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti hojimaanni hedduun fooyya'u akka qabu yaa'icha irratti ibsaniiru. Afrikaan murteewwan sadarkaa addunyaatti darban keessatti qixa hirmaachuuf mirga qabdi kan jedhan Azali Assoumani kunis Afrikaanotaan irra deddeebiin akka gaaffiitti kaafamaa tureera jedhan. Lakkoofsi uummata ardichaa dabalaa jira. Gama kanaan galmoota guddina itti fufaa milkeessuuf gahee ishee taphachuu ni barbaaddis jedhan. 3.8 billion people will live it by the end of this century. Dhuma jaarraa kanaatti lakkoofsi namoota ardichaa biiliyoona 3.3 ta'uu jedhamee eegama. Gama kanaan Afrikaan galmoota misoomaa itti fufaa milkeessuun shoora olaanaa taphachuu qabdi. Kana waan ta'eef waltajjiiwwan idil addunyaa murteen itti kennaman kanneen akka mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti mirga hirmaachuu ishee kabachiifachuu ni barbaaddi. Kunis gaaffii haqqummaati. Afrikaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti fooyya'insi akka dhufu kan barbaaddu dhaabbatichi waltajjiiwwan idil addunyaa hunda akka hirmaachisu taasisuun dhimma bu'aa qabeessa taasisuuti. Gama kanaan biyyoonni garee 20 gamtaa Afrikaa miseensa garichaa taasisuun simachuu isaanii dinqisiifataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoosaan haasaa taasisaniin nuti Afrikaanonni dhaabbata idil addunyaa hunda hammataa dimokiraatawaaf biyyoota hundaaf ilaalcha walqixa qabu akka jiraatu barbaannaa jedhan. Walitti dhufeenyi biyyoota addunyaa birmadummaa biyyootaa karaa kabajeen ta'uu qaba kan jedhan Siriil Raamaafoosaan gama kanaan hojimaanni mana maree dhaabbata biyyoota gamtoomanii fooyya'uu qabas jedhan. We require institutions that are inclusive, that are representative, that are democratic and advance the interests of all nations. Dhaabbata hirmaachisaa haqa qabeessa dimokiraatawaa fi fedhii biyyoota hundaa irratti hundaa'ee hojjetu barbaanna. Waltajjiiwwan biyyoota hedduu seera ifa ta'ee fi dhaabbilee ga'umsa qabaniin bulchuuf kutannoon barbaachisaadha. Kunis hojimaanni mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka fooyya'uuf agarsiiftudha. Kunis haala mirga birmadummaa biyyoota kabajuun haala siyaasa teessuma lafaa amma jiru tilmaama keessa galcheen ta'uu qaba. Dhugumatti ejjennoo waloo Afrikaanonni mana maree nageenyaa haaromsuuf qaban bal'inaan fudhatama argachaa jira. Sanatti gammanneera. Albuudotaaf meeshaalee dheedhii bal'inaan kan dhiyeessitu Afrikaan sirna faayinaansii addunyaa keessatti fayyadamummaa ishee gochaan mirkanaa'uu qabas jedhan. Ministeera muummee itti aanaaf ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin manni maree dhaabbata biyyoota gamtoomanii Afrikaaf teessoo dhaabbii kennuun murtee siyaasaa, naamusaa fi haqqummaatii jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ergama nagaa eegsisuu Afrikaaf deeggarsa faayinaansii ga'aa kennuu fi milkaa'ina hojii seera kabachiisuu biyyootaaf deeggarsa ijaarsa dandeettii taasisuu akka qabu himaniiru. Dabalataanis qoqqobbiin qeenxeef tarkaanfileen dinagdee sirrii hin taane qajeeltoof hojimaata dhaabbatichaa kan cabsan waan ta'eef tarkaanfileen biyyoota guddachaa jiran itti fudhataman haalduree tokko malee kaafamuu akka qabanis waltajjicha irratti kaasaniiru. A new global collective security system that respects the sovereignty of member states and prevents conflict is vital. Sirni nageenya waloo haaraan wal dhabdee karaa birmadummaa biyyootaa kabajuun hambisuu baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti akka biyya nageenya addunyaaf shoora olaanaa taphatutti riifoormiin mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma filannoo osoo hin taane dhimma dirqama barbaachisu akka ta'e cimsitee amanti. Dhimmi manni maree nageenyaa dhaabbaticha keessatti Afrikaaf teessoo dhaabbataa kennu dhimma siyaasaa akkasumas gama naamusaan dhimma fudhatamummaa guddaa qabudha. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti caaseffamni mana maree nageenyaa hunda hammataa ta'uu dhabuusaan rakkoolee addunyaa quunnamaa jiranii sadarkaa barbaadamutti furmaata kennaa akka hin jirre himan. Kunis addunyaan keenya kallattii nuti hin feenetti akka deemtu taasisaa jira jedhan. Kana waan ta'eefis waltajjii hunda hammataaf biyyoota hedduu ni barbaachisa kan jedhan Ruutoon adeemsa tureen itti fufuuf murteessuun gonkumaa fudhatama hin qabus jedhaniiru. Without any fear of contradiction, but the world is headed in a most undesirable direction. Garaagarummaa fi walfalmii tokko malee waan tokko ni hubanna. Kunis addunyaan gara nuti hin feenetti deemaa jiraachuu isheeti. Waan ta'eefis waltajjii biyyoota hedduu murtee qindaa'aa akkasumas tumsa idil addunyaa barbaachisa. Kunis dhugoomuu qaba. Dhugaa kanas biyyoonni miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalaa dhokachuu hin qaban. Haalli yeroo ammaa waltajjiiwwan biyyoota hedduu gama caasaa fi kaayyoo isaaniitiin madaallii fi seenaa sirrii ta'een akka qorannu nu taasisu. Gama kanaan manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii hunda hammataa dimokiraatawaa fi bu'a qabeessa miti. Sababa kanaan addunyaan keenya rakkoolee yeroo ammaa ishee qunnamaa jiruuf jijjiirama hiika qabu fiduu hin dandeenye.